now in the Menegesha area. On the left side of you, you see Menegesha mountain, and there you see Menegesha village. Yeah. So you see a lot of flower farms, of course. Big Balloon. Yeah, there's big flower farms for export. That's what you see here. Hi guys. Live. Balloon Rajira. Ciao ciao. Enjoying everybody? Yeah, we're enjoying. There's water for you at your feet. Qilleensa irra jirra baaloniidhaani akkuma argaa jirtan jechuudha. Live it, yeah. Almost around 200. Mela takut. Isi mi umbat api brief. Kasi ka benjara. Please, I have to focus. So yes, there, please. Okay. Yeah. Thank you. Don't put cameras around people. Hi. Baloning kira mah experience baloning akan gocah jeru. Nano letak tagamnya kilometer lama. Video densnya lama. Bakal kanera. Kilometer lama ini lah. Gari kun gara mana aja jeru. Adum mera room bajirti. Oh, balonnya jual ke? Qilleensa irra je. Oh, really? Great. Nama di belakang shantu lalai rawa ini. Kamu gana makanan. Giri-giri di sini caru tu race. Giri di zaman. Live ikan tema kurban. Race sejerta. Itu mana? Malu. Essa jirtu echaru. Qilleensa irra jirra baaluun jedhama baaluunidha. Kanattu qilleensa irra keeri. Kiiloomeetira meeqa lafarra fagaadhe irra geesse? Kiiloomeetira lama lafarraa kiiloomeetira lama fagaannee jirra. Akkuma argitan jechuudha. Mataa keessa. Oh my goodness. Mannagasha. Gaarri kunis. Speed is now 25 kilometers an hour. We're heading slowly to the west. Nice speed. Ante ganama namni rafuusa. Kana bakkaadha deemaa jireenya. Oh, good. Bisa dijadi itu. Rafani mana dulu? Rafani jeru dah lah, Rafani rawat ada orang baru dah lah, guys.
Soon you will see the sunrise. You don't miss it because it goes very fast. 5 minutes on that side. 5 minutes. Ya cakap dah. Mana ada TikTok kira? Facebook ini. Facebook kira tak? Beri dalam Facebook. Wanan ini ni kan? Wanan ni. Asal ilalim kan? Kutere nanti deh. Bola. Ini juga malu. Malu tu kau. Umani malu. Simar dah. Asih gadi jera, asih gadi lah. Video dah. Batu pun We are slowly heading towards Holland. The temperature in the balloon is about 100 degrees Celsius. So we have to keep it hot, of course, to keep it. Kun isa bolo tamu mandaga siya kun. Ya, Oromiyan kana fakkatti yommuu gubbaa gadi daltu. Oh. 300-250 liters of water. 130-140 kgs. Ibiddaan hojjeta yaa. Akkuma argitan ibiddaan hojjeta. Ibiddaan hojjeta. See the first light coming, the sun. Right. Oh. Kufne ya saba. Adum baarti bannati. Adum baajit diganaman. Wani akuni balun jedhama. Qilleensarra deemaa jira balun hin jedhama. Akkuma argitan kana ilaala. Qilleensarra kanaan deema. Nuti irra dhaabannee jirra. Kun biyya asuma Oromiyaa keessa iddoo biraa miti guys. Biyya kam jettanii warra nu gaafachaa jirtanii Oromiyaa ma keessadha. Kun balun jedhama Oromiyaa. Gaartanii akkuma argaa jirtan kana qilleensarra jirra. Asuma akka argitanii ijoo ilaala. Qilleensarra jirra kiiloomeetira 2 lafarraa ol fagaannee jirra.